Oduu maddiin Awurooppaatti argannetti yeroo ceenu immoo Arsenaal waancaa FA Ingilaandiin ala ta'e. Dirree isaatiin alattiin kilaba shaampiyoonshiippii Ingilaand Saawuzaamptan waliin kan morkate Arsenaal goolii 2-1 mo'amuudhaan walakkaa xumuraatiif osoo hin darbin hafee jira. Roos Estowaart dogongoraa Ben Waayit hojjetettiin fayyadamuun goolii daqiiqaa 36 irratti galcheen Saawuzaamptan 1-0 dursaa boqonnaa ba'e. Biyya isaa Siwiidin waancaa addunyaatiif kan dabarsee Viktor Gyökeres jijjiiramee seenuudhaan goolii qixxeessituu daqiiqaa 68 irratti galcheen Arsenaal wal qixxaate. Ta'us Shee Chaarles jijjiiramee seenuudhaan daqiiqaa 9 keessatti goolii injifannoo Saawuzaamptan mirkaneessitee daqiiqaa 85 irratti galchuudhaan Saawuzaamptan bara 2021 as yeroo jalqabaatiif walakkaa xumuraatiif akka ga'u gargaare. Mikel Arteetaan akkuma tapha xumuraa Kaaraabaawo Ingilaand iddoo Deevid Raayam Keepaa Arrizabalagaa dhaabbiin fayyadamee jira. Gabriel Maagaalesh miidhamarraa deebi'uun sarara ittisaa akkasumas Gabriel Jeesuus ammoo dhaabbiidhaan sarara fuulduraa irratti taphataniiru. Bara kana waancaa Afriif morkataa kan ture Arsenaal Piriimiyer Liigii Ingilaandii fi Shaampiyoons Liigii kilaboota Awurooppaa qofaatu kanaan booda isaafa. Manchester City Liverpool injifachuudhaan walakkaa xumuraatiif darbee jira. Waancaa FA Ingilaandiin Manchester Cityn itaadittiin goolii 4-0dhaan Liverpool mo'achuun walakkaa xumuraatiif darbe. Erling Braut Haaland peenaalitiin goolii 1 taphaan ammoo goolii 2 lakkoofsuudhaan haatrikiidha hojjete. Antoon Semenyoon goolii 1 haftee galcheefii jira. Mohamed Salah carraa peenaalitii Liverpool argate rukutus goolii eegaan Manchester City James Trafford jalaa qoleera. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan kaardii akeekkachiisaa 6 waan qabanuuf tapha kanaa garichaa hin dursine. Chelsea ammoo goolii 7-0dhaan kilaba liigii tokkoffaa England keessa jiru Port Vale mo'achuudhaan innis walakkaa xumuraatiif darbuu isaa mirkaneeffate. Chelseadhaaf goolii Jorel Hato, Joao Pedro, Tosin Adarabao, Adri Santos, Estevao Willian, Alejandro Garnacho fi taphataan Port Vale Jordan Lawrence Gabriel garee ofiirratti galcheen injifatee jira. Leeds United ammoo goolii 2 qixaan West Ham United waliin xumuruudhaan peenaalitiidhaan 4-2 injifachuu waggaa 39 booda walakkaa xumuraatiif darbe. Walakkaa xumuraatiin Manchester Cityn Southampton, Chelsea ammoo Leeds United waliin ramadaman. La Liga Spain Barcelonaan Atletico Madrid mo'achuudhaan garaagarummaa qabxii morkataa isaa Real Madrid waliin qabu bal'iseera. Leenjisaan Barcelonaan Filik taphootaafan xiyyeeffannoo olaanaan taphanna jedhanii Abubakar Abdallaa. La Liga Spain taphoota torbee 30ffaatiin Barcelonaan direen alatti goolii 2-1 Atletico Madrid mo'achuun garaagarummaa qabxii 7tiin liigicha dursuu eegaleera. Taphichaan Atletico Madrid goolii Julian Simeoneen daqiiqaa 35ffaatti galcheen dursa qabate. Marcus Rashford kubbaa Dani Olmoon mijeessee kenneef daqiiqaa dabalataa boqonnaan duraatiin galchuun goolii 1 qixaan boqonnaa baaniin. Xumura tapha boqonnaa duraatiin Nico Gonzalez balleessaa Lamine Yamal irratti hojjeteen kaardii diimaan dirree ba'uu isaatiin Atletico Madrid tapha boqonnaa deebii taphattoota 10 taphachuuf dirqame. Sa'aatiin idilee taphaa xumuramuuf daqiiqaan 3 qofti yeroo hafutti Robert Lewandowskiin goolii injifannoo Barcelonaaf galcheen taphichi injifannoo kilaba Kaatalaan 2-1 xumurame. Barcelonaan taphoota liigichaa 6 walitti aansuudhaan injifachuun chaampiyoonii ta'uudhaaf dhiyaachaa jira. Leenjisaan Barcelonaa Hansi Filik qabxii 3 argataniin gammaduu dubbatanii ammas taphoota liigichaa 8 namaafaa xiyyeeffannoon taphachuu keenya itti fufuu qabna jedhanii. Leenjisaan Atletico Madrid Diego Simeone murtee abbaa murtee taphachaatiin akka dallanan himani. Taphattoonni dargaggoon isaanii gahumsa gaarii mul'isaniin garuu gammaduu dubbatanii. Kilaboonni lamaan Champions League Awurooppaa nuusa xumuraatiinis roobii dhufuu kaampaniitti waliin morkatu. Tapha birootiin Real Madrid gara Real Mallorca imalee 2-1 mo'atamuu isaatiin garaagarummaan Barcelonaa waliin qabu gara qabxii 7tti bal'ate. Leenjisaan kilabichaa Alvaro Arbeloaan Vinicius Junior teessoo jijjiirraa teessisuudhaan taphicha eegalani. Kunis tapha Champions League Awurooppaa bor Bayern Munich waliin isaan eegatuuf taphaticha boqochiisuudhaaf yaadaniiti. Boqonnaan dura hanqina mul'isaniitti turan miidhamarraa kan deebi'ee Kylian Mbappeen yaaliiwwan muraasa kan taasiseen alatti. Mallorcaan goolii Manuel Moralanes Angeeroon idilee taphaa xumuramuudhaaf daqiiqaa 2 hafuutti 1-0dhaan dursaatii ture. Daqiiqaa 88
8ffaatti Eder Militaa'oon goolii qixxeessituu Maadridiif galchus baadetti murii daqiiqaa 91ffaatti goolii galcheen injifannoo Maayorkaa mirkaneesse. Real Madrid taphoota La Ligaa 5 darban keessaa yeroo lammaffaaf mo'atamuu isaati. Injifatamuu kanaaf itti gaafatummaan konkooti garichi mo'achuudhaaf obsaa fi humna barbaachisu dhabe jedhan leenjisaan Real Madrid Alvaro Arbeloan. Tapha biraatiin Betis Ispaanyol waliin goolii malee qixxaanee xumuru Real Sociedad 2-0dhaan Levante injifate. Kaleseetaa fi 2-0dhaan Athletic Bilbao Celta Vigoon 3-2 Valencia Ovedon 1-0dhaan Osasuna injifatani. Seerii Italiitiin Inter Miilaan Roomaa injifachuun imala shaampiyoonummaadhaaf gochaa jiru cimsate. Seerii Itilii torbee 31ffaan Inter Miilaan dirree isaa irratti goolii 5-2 Roomaa mo'atee jira. Taphoota sadiin booda injifannootiin kan deebi'e Inter Miilaan garaagarummaa qabxeessi Miilaan waliin qabus 9 bal'iseera. Laawtaaroo Maartineez goolii 2, Hakaan Chaanguulu, Markaas Turaamii fi Niikoolaa Baareellaan gooliiwwan injifannoo kilabichaaf galchan. Taphataan lammii Arjentiinaa Laawtaaroo Maartineez baay'ina goolii liigichaan galchee 16 gaachuun dursaa jira. Gianluca Mancini fi Lorenzo Pellegriniin goolii 1-1 Roomaadhaaf galchanis kilabichaa mo'amurraa hin oolchine. Taphoota 5 darban keessaa tokko qofaa injifachuun 3 kan mo'ame Roomaan qabxii 54 sadarkaa 6ffaarratti argama. Shaampiyooniin dorgommichaa Naapooliin AC Miilaan waliin Juventus Genoa, Lecce Atalantaa Udinizeen ammoo Como waliin har'a taphatu. Baayern Munich goolii daqiiqaa xumuraa irratti galchee milkaa'e. Tapha torbee 28ffaa Bundesliigaa Jarmaniitiin Baayern Munich goolii Jahaman Zaambii fi Lukas Hoolaar Freiburgiif galchaniin hanga daqiiqaa 70ffaatti gool 2-0dhaan durfamaa ture. Taawustoon Biishoof daqiiqaa 81ffaa fi 92ffaa irratti goolii 2 Baayern Munichiif galchuun wal qixxeesse. Taphataan dargaggeessi umurii 18 Leerant Kaarl goolii daqiiqaa 99ffaa irratti galcheen Baayern Munich boodaa ka'uudhaan goolii 3 fi 2 injifatee jira. Munich garaagarummaa qabxii Borshaa Doortmund waliin qabus qabxii 9 bal'isuun liigicha qabxii 73 dursaa jira. Kilabiin kubbaa miilaa Sirxii Pirimeer Liigii Oromiyaa marsaa lammaffaa roobii dhufu magaalaa Naqamteetti galuuf qophaa'u miseensonni kilabichaa himan. Sadarkaa biyyaattiin Oromiyaa bakka bu'ee hirmaachuun kaayyoo kilabichaati. Gammachiis Zawudoo ammoo dabalata qaba. Kilabiin kubbaa miilaa magaalaa Sirxii bara 2013 hundaa'e. Baruma kana wal dorgommii kilaboota bulchiinsa magaalotaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shanuutti qophaa'e irratti hirmaachuun waancaa injifate. Bara 2014 ammoo kilabichi godina Shawaa Kaabaa bakka bu'ee wal dorgommii kilaboota mo'amtoota Oromiyaa magaalaa Baatutti qophaa'e irratti hirmaatee qabxii gaarii fiduun gara liigii tokkoffaa Oromiyaatti ol guddate. Wal dorgommii liigii tokkoffaa Oromiyaa magaalaa Ambootti dorgomameenis kilabiin bulchiinsa magaalaa Sirxii Lamaddii Isaarraa shaampiyoonaa ta'uun gara liigii olaanoo Oromiyaatti bara 2016 guddate. Bara 2017 ammoo liigii olaanoo Oromiyaa irratti hirmaatee Ramaddii Isaarraa sadarkaa tokkoffaan xumuruun gara Pirimeer Liigii Oromiyaatti darbe. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Sirxii bara kanas Pirimeer Liigii Oromiyaa irratti dorgomaa jira. Taphoota Pirimeer Liigii Oromiyaa marsaa tokkoffaa magaalaa Sallaatti kilaboota 14 jidduutti dorgomameenis taphoota 5 mo'atee 4 qixa ba'ee fi 4 mo'amee qabxii 19 walitti qabachuun dursaa Pirimeer Liigichaa kilaba Diksiisiin qabxii 7 caallamee sadarkaa 8ffaan xumure. Miseensonni kilabichaas marsaa tokkoffaa irratti sababoota hanqina muuxannoo, hanqina taphattootaa fi miidhama taphattootaan qabxii barbaadan galmeessuu dhabuu dubbatu. Yeroo marsaa duraatiif Asallaa irratti yeroo taphannisan tokkoffaa liigiidhaan haaraadha. Liigii olaanoo Oromiyaati irraa bara kana guddanne. Akkasiis ta'ee garuu dogongorri tokko nu bira ture. Isa immoo marsaa lammaffaa kanarratti sirreessinee waa baay'ee hojjechaa jirra. Hanqina taphattootaati ture. Iddoo irratti miidhaadhaanis wantoota garaagaraatiinis hanqina taphattootaatu nu mudachaa ture. Muuxannoo Pirimeer Liigii Oromiyaa kana dhabuun akka rakkootti ta'uu danda'a. Dabalataan immoo yeroo gahaa shaakala irratti dabarsaa hin turre. Yeroo ammaa kanas kilabichi taphoota Pirimeer Liigii Oromiyaa marsaa lammaffaa magaalaa Naqamteetti taphatamu irratti qabxii gaarii galmeessuuf qophii gahaa taasisaa jira. Taphattoonni fi leenjistoonni kilabichaa marsaa lammaffaa kanarratti cimanii morkachuun liigii biyyaalessaaf darbuun kaayyoo isaanii ta'uu dubbatu. Marsaa lammaffaan kun magaalaa Naqamtee irratti kan qophaa'e isaaf immoo akkuma ilaalaa jirtan qophii barbaachisaa fi tireeningii gahaa hojjechaa jirra. Liigii tokkoffaa Itoophiyaatti
hin guddanneeti karoorfannee bara kana. Kutannaadhaa fi abdiidhaan guutuu qabna hojjechaa jirra isaa fi kaayyoon keenya duras manaa baane gara liigii ittaanu sadarkaa ittaanutti guddachuudha jechuudha. Sanas immoo sadarkaa tokkoffaa gadi sadaffaa finnee jedheetiin yaadaan. Kilaboota Itoophiyaa irratti hirmaachuudhaaf qabu qabxii tokko qofaan kan gassignee jirru sanaaf immoo qabxii sana carraawwan arganne hundatti fayyadamnee qabxii argamne galmeessisnee gara liigii biyyaalessaatti guddachuudhaaf gara bulchiinsa magaalaattis ta'e gara bulchiinsa aanaatiin deeggarsa bareedaa fi haga ammaattis wanna mijachuu qabu hunda nu mijeessaa gahee isaanirraa eegamu gara isaaniitti wanna bareeda nu bahaa jiru. Kilabiin magaalaa Sirxii morkataa cimaa ta'ee maqaanichaa akka waamsisuu fi kaayyoo isaa akka milkeessuuf bulchiinsi magaalaa Sirxii fi aanaa Jiddaas deeggarsa baajataa taasisaafii jira. Karoora bara kana qabanne milkeessuu qabna jennee uummata wajjin illee mari'annee baazarii sadarkaa aanaattis qopheessine galii guddaadha kan irraa arganne amma rakkoo faayinaansii hin qabnu kan nuti barbaannu leenjisaan ga'umsa fide ijoolleen keenya ga'umsa fidanii dorgommii xaanu kana mo'achuu qofatu isaan irraa eegamaa jira. Kanaaf akka aanaatti nu isaan deeggaruudhaaf haalduree hunda mijeessinee qophiidha kan jedhu qaban. Liigonni kubbaa miilaa Oromiyaa babal'achuun guddina kubbaa miilaa naannichaaf gahee olaanaa baataa jira jedhame. Bara dhufuu kubbaa miilaa guddattootaa fi dubartootaa irratti xiyyeeffatee akka hojjetu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Oromiyaa beekseera. Dabalata qabna. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Oromiyaa kubbaa miilaa naannichaa guddisuuf barana kan eegalame liigii gadaa dabalatee liigota garaagaraa kilaastera adda addaattiin qooduun hojiin hojjetaa jiru bu'aa. Federeeshinichi mul'ata kilaboota ciccimoo sadarkaa biyyaattiin Oromiyaa waamsisan baay'inaa fi qulqullinaan horachuuf qabateen hojiin guddattoota irratti hojjetaa jiru jajjabeessaadha jedhan leenjistoonni tapha xumuraa liigii olaanaa Oromiyaa bara 2018 irratti hirmaatan. Ispoorteessaan qorumsa barbaachisaa keessa darbee sadarkaadhaan akka inni dhufu godha jechuudha. Kun immoo darbee biyyoolessaaf illee taphattoonni baay'inaan akkasii ba'an kan godhudha. Lammaffaa immoo carraa hojii dargaggootaaf kan uumudha jechuudha kuni. Liigii gadaa umrii 17, liigii tokkoffaa, liigii olaanoo pirimeer liigii Oromiyaa jedhee bakka adda addaa qooduudhaan Oromiyaa keessatti guddattoota dargaggoota adda addaati carraa uume araada adda addaa irraa akka warri of qusan Oromiyaan maan akka fakkaattu biyya adda addaa deemanii akka ibsatan taasisuu irratti Federeeshiniin Kubbaa Miilaa waan guddaa hojjechuu jira. Haaluma kanaan akka itti fufu gamanumaan dhaamsi dabarsuu barbaada. Leenjistoota illee yoo ilaalte ekspiriyaansii horachaa akkuma agartu wal falmii hin jiru baay'ee cimaadha gatii gara fuulduraatti dhugaa dubbachuudhaaf biyyoolessi waa guddaa hojii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa kanarraa waan argatu natti fakkaata. Wanti mul'atu sana waan ta'eef jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaam liigonni kunneen hundaa'uun dargaggoota hedduuf diinagdee fide jedhan. Gara ijoollee yookiin immoo ispoorteessaa 4,600 ol ta'an already mindeeffamaadha. Kilaboota keessatti hammatamanii jiru. Darbee ijoollee baay'eedhaaf immoo kilaboota gurguddaa akka isaan guddataniif ijoollee baay'een as keessa ba'an biyya bakka buusuu eegalanii jiru jechuudha. Keessaa sadarkaa Oromiyaatti biyya bakka bu'uu akkuma kana immoo pirimeer liigii Oromiyaa Itoophiyaa keessa olaaltan ijoolleen keenya baay'inaan argamti. Doomineet kan godhanii jiramoo keessa liigii tokkoffaa Itoophiyaa Suuper Liigiyaatti kanadha kan barbaanaa turre waan ta'eef ijoollee baay'een as keessa bahan iddoo argachaa jiru jechuudha. Kana malees facaatiin kilaboota naannichaa akka baay'atu bu'uuraaleen misooma ispoortii aanaalee godinootaa fi bulchiinsa magaalotaa keessattiin akka babal'atu taasiseeras jedhan. Kubbaa miilaa dubartootaan kilaboota 14 qofaatu dorgommii keessa jiram kana dabaluuf hojii guddaa barbaada kan jedhan obbo Firoomsaan liigiin gadaa hundaa'uun garuu jalqabbii gaariidha jedhan. Umurii 13, 15, 17 irraan eegallee jirra waan ta'eef kunillee galmee irratti gara kilaboota yookiin gareewwan 56tu galmaa'e haa ta'u garuu magaalaa Amboo fi Sulultaa irratti gara gareewwan 36ti kan hirmaate waan ta'eef marsaan xumuraa qabu jechuudha isaan kunillee. Kana qofaatu hin taane sadarkaa magaalotaatti Harargee Bahaa olaaltan liigii sartiin kan jedhu liigii gadaatiin eegallee jirra. Magaalaa Ambootti gadaa U13 eegallee jirra, U15 jira. Addatti immoo magaalaa Adaamaatti sadarkaa biyyaatti kan hoogganamu under 17 sadarkaa biyyaatti jechuudha liigii under 17 hundaa'ee jira waan ta'eef isaanuma keessallee ijoolleen jaa yeroo darbe under 17 akkuma carraa filatamanii asii keessaatti jechuudha naashinaal tiimiidhaaf qophiirra magaalaa Finfinnee jiru waan ta'eef hojiin hojjetamaa jiru kana booda kama federeeshiniitiin
guddattoota irratti ta'a jechuudha. Barana dorgommiileen koreen hoogganamuu kan dubbatan obbo Firoomsaa Laggasaam bara dhufurraa eegallee kilaboota of dandeessisuun dorgommiitti galchinaam federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa immoo kubbaa miilaa guddattootaa fi dubartootaa irratti xiyyeeffate hojjechuuf karoora qaba jedhan. Shaampiyoonaan kubbaa miilaa gareewwan kutaa magaalaa Afurii olaantummaa garee piroojeektii kubbaa miilaa tokkummaan xumurame. Dorgommichi muuxannoof dandeettii isaanii kan ittiin cimsatan ta'uu hirmaattonni himanii Shifarraa Jaamboo. Torbee lamaaf gareewwan 8 gidduutti dorgomaa kan ture shaampiyoonaan gareewwan kubbaa miilaa kutaa magaalaa Afurii xumurame. Marsaa sadaffaa dorgommichaan ispoortitoonni 400 ol kan irratti hirmaatan yoo ta'u tapha xumuraatiin gareen kubbaa miilaa piroojeektii tokkummaa peenaalitiidhaan goolii 5 fi 3 garee galaan Furii injifachuun shaampiyoonii ta'e. Hirmaattonni dorgommichaa dorgommiileen akkasii jiraachuun oolmaa keenya qajeelchaa jedhaniiru. Dorgommiin akkanaa yeroo qophaa'an gara fuulduraatti si onnachiisa. Jabaatee akka hojjettu si godha sila ta'eefu kana caalaa carraan bal'atee itti fufuu qaban jedha. Abdii keenya akka hin kunneef suusii keessa akka hin galleef nu gargaara. Suusii adda addaa irraatii bilisanii ta'uu fayyina qaama isaaniillee ni eeggatu sammuu jabaataa qaama jabaataa fi amala gaarii qabaatanii guddachuu ni danda'u. Dandeettii kubbaa miilaa keenya isa duraan qabnurra baay'ee guddifachaa jirra jechuudha. Tumsi gama kutaa magaalaa Afuriin jiru carraa dorgommiif muuxannoo akka argatan isaan gargaaru hirmaattonni himaniiru. Kutaa magaalaan keenya kuwaasii kubbaa adda addaa wal nuu kennuudhaan deeggarsa adda addaa waan nu godhuudhaan meedaa nu hayyamuudhaan wal dorgommii adda addaa irratti nu filuudhaan kutaa magaalaa akka kutaa magaalaa bakka buunee deemnu as keessaa taphattoota fuudhuudhaan baay'ee nu hirmaachisaa jira. እንደዚህ አይነት ውድድሮችን እያዘጋጀ ልጆቹም kutaan magaalaa Afurii dorgommiilee akka kanaa qopheessuun dargaggoonni muuxannoo akka argatan gochaa jira. Yeroo ammaa sochiin jiru hundi namatti tola. Kun guddattoonni abdii akka qabaatan taasisa. Kanaaf ni galateeffanna. Mana barumsaa isaaniiti kun mana barumsaatti yoo bahan asitti dhufu guyyaa boqonnaa isaanii as keessa oolu kanuma argitan kan kanaaf baay'ee bifa namatti toluun karaa irraa hubannoo hin uumunaaf jechuudha. Guddattoonni kunneen boru biyyaaf waa hojjechuu akka barbaadanis dubbatu. Biyya koo bakka bu'ee taphachuu nan barbaada. Akkasuma immoo gara fuulduraatti illee carraa leenjisaa ta'uudhaa fi guddattoota guddisuu nan barbaada jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii kutaa magaalaa Afurii obbo Nagaasaa Taaddalaa shaampiyoonaan kun ispoortota ciccimoo kan itti argatanii fi dargaggoonni ga'umsa isaanii dorgommii ittiin of madaalanii jedhan. Kutaa magaalaa bakka bu'uu warra danda'anii fi akkasumallee kilabii qabnuuf utubaa guddaa ta'uu akka isaan danda'anii fi shaggariif illee Oromiyaadhaaf biyyaafis utubaa ta'uu akka danda'aniif wal dorgommiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Dorgommichaan ispoortitoonni kutaa magaalaa Afurii bakka bu'uun shaampiyoonaa tapha guutuu magaalaa Shaggar irratti hirmaatan filatamaniiru.